oduu gammachiisaa baga gammadan namni kaardii maatii keessaniif biyyatti erguu fi barbaadan yookiin guutuu fi barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 20 yoo irratti ergitan kaardii Itoophiyaa 200 maatii keessaniif biyyatti guutuu yookiin erguu fi dandeenya. Kaardii qofaadhaa miti namni intarneetii yookiin daataa ija tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti guutuu yookiin erguu fi barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 50 yoo irratti ergitan intarneetii ija tokkodhaa yookiin daataa ija tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti guutuu fi dandeenya. Wanti isinirraa eegamu kaardii sawaatii fi lakkoofsa maatii keessaniidha kan irratti kaardii yookiin daataa intarneetii guutuu barbaadan qofaadha lakkoofsa WhatsApp keenya irratti ergitan. lakkoofsa WhatsApp keenyarraa duwwaa 123 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin yeroo kaardii fi lakkoofsa maatii keessaniidha kan irratti kaardii yookiin intarneetii guutuu barbaadan yeroo irratti ergitan nu immoo isin gaafannee fedha keessan irratti hundoonne yoo kaardii guutuu barbaadanis yoo intarneetii guutuu barbaadanis isiniif guunnee akka guunneef immoo waraqaa ragaadhaa fatuuraa yookiin darasanii yeroo sanitti risiitii deebinee isiniif WhatsApp irratti erguu dandeenya. Isinillee ammoo bilbiltanii gaafachuu dandeessanii. Egaa daawwattoota kiyya carraa kan akka nuti baay'ee waan kan argaa itti baatan viidiyoo kan laayik share gochuun dagatiin aadaa akkasuma warri barbaadan WhatsApp irratti nu dubbisaadha waan hordoftaniif galatooma.